Asham, 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 asham. Awarani o ay aboganda sa inyo kam ay. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو دين قدبر خمنتي تيسنين أركو جاء بربي هنا. أكمل جرت ميسي. أما اللي خمنتي تيسن بهانجر توني باتي أيام. أوفا. ها؟ أكم جرتن باتن لكيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بجنا جان دفت. أبو أتي نمجرته بالذكرنا. وعليكم السلام يا المحار راو. نمجرته. أو نميتشر. دربا ما تكون أرك الرأس كيست. ها؟ خهرر جيتنا لفرّا فيت تكون أرك. سنو سلامتنا قافة. وعليكم السلام بغنا جان دفتن هاي مي شير انفايت غورا مي شير انفايت غورا دا ها جرا توكو في دامي جرا غندوم ما في ماري جو توكو في دامي ارا ليك ولتي من الديان وعليكم السلام ورحمة ها isin hundinuu bagana gaan duftan anis isinin jaaladha hanga isin yaaddanii ol ha arra baay'ee oowwame waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh lakki salaamtaan gaafadhe malee narrabsinii ba sankanuma akkasi salaamtaa gaafatanii kumaan an gaafadhisan وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغنا جان دفتن شير ها مي مالي جرتن ايس جرتن ها جر جدامي كلنتو جر جدامي هيون كينيا جدامي أرنجيني هاجين وعليكم السلام إيجالنجا ورّي وجينا اللايف يصير نيات تطق بر ورانيوه مالي جرتني سين ها وجينا اللايف يصير نيات تطق نيجالن نرى دور كهدرا ورمو ورّا أنا في سنة دجيك وخنا نرى دور كه ها جرتو أي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغنا جان دفتن يا أمته تكون نورك سيبيتا نتنو قلتي دبي نو قلتي حرر جنگنا نما جلياتو ورجو توكو في دامي بو ها سيقله حرر جنگنا نما جلياتو دبي نو قلتي دمينه إبرّي هاي أبدا ها إبرون قصا والدي قرا مي ورسم في دا شير قرا إبرّي حررجين كنا مجلياتو مارّي جلياتو حررجين دروان يوم تكنا مجلياتي بيت نمان ديم تملي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جال زيزو مكاهنا زيزو ديفرد واتي حررجين مجلياتو مال جلياتو ها إبرون كيسان كنا مين عيم gosa waldiigu gandaan afooshaa godhachuu ha Minnesota kanatti ma afooshaa abalu piknika qab gosti abalu piknika qab marreen abalu piksi chech po ibbaruun bar tokkummaadhaan mirga fi falmachuudha bar ummata fiitiif dhaabbachuudha bar ibbaruun gosa wal qooduudha gandaan wal qooduudha يوهون قصتي مارتي جاتي قصم برتا حررجين قنا إبرتي نما جليات هيا بدوي
Eh? Ibbaruun keessa yoo kana ta'e if wallaaluun nu fayyadaa'u. Ibbaruun nu fayyaddu. If wallaaluu santu nu fayyadaa'e. Baay'ee na ajaa'ibsiise. Afooshaa kudhanii ol lakkaa'e sigal. Afooshaa gandaa abaluu har'a piiknika qabdi. Piiknika jechuun warri hin beekne warri Suudii kun bakka fooyyaa waadanii nyaatan sana. Afooshaan abaluu piiknika qabdi. Afooshaan abaluu piiknika qabdi. Ganda isaaniitii namaa dhumaa jira. Ganda isaaniitii namaa zarafamaa jira. Ganda isaaniitii nuti bar nama magaalaa guddoo takka hin qabne Harargeen hanga ammaatii bara. Meesilaa tokkummaa mirga kana falmattamu. Gandaan wal qooddee gosaan wal qooddee hoggee hayyoonni gabbeessi dubbate hayyoota gandaa abaluuti. Harargeen ibbarte ganaa nama jala yaatu. Ibbaruun kana if wallaaluu turre nu jiraa'u. Yoo ibbaruun gosaan wal qooduu taate. Sigale. Yoo naannoon biroo gosatiyya jette ati. Aboo Rabbiin gosattii wal beeka jeemoo ittiin wal diiga jeemee naayim. Mee shari'aa muslimaa keessatti gosatan akkattii wal beeytaniifin isinii uumee jeemoo akkattii wal diidaniifin isinii uumee jee. Yoo Rabbillee sodaatte. Sigale. Ibbaruun akkanaa bu'aan qabdu sigale. Waan akkanarraa dhaabba. Waan hin beeyne barattaniiti. Halaaqa ifin godhuu jirtan sigale. Sheer godhaa dafaati walii daddabarsaadha. Amma gara sagantaa kiyyaatiin seena. Irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Kanneen salaamtaa tanan jenne yooyya harka fuune hundi keessanuu baga nagaan dhuftaniin isiniin jaa. Har'aa akkuma duriitti mata dureen xiyyaa haala yeroo jetti. Itti aansuudhaan osooniin haala yerootti hin seenne warroottan gosummaa ooftan warroottan gandummaa ooftan Rabbii keessa yoo sodaattan ummata kanarraa dhaabbadha. Ummata kanarraa dhaabbadha. Ummata Rabbitti fedhe kanarraa dhaabbadha. Yaa ummata keenya isinii yaadachiisa gaafa nuti badhaadhina keessa turre san warroottan gosaan ummata diiguu ture kan isin gootota keenya jechuun turtan arrakka gartee harargumaa diiguu eegalanii jechuudha. Warri kana jala yaa'ellee sheer jalaa godhee goota keenya abaluu keenya maarree keenya juu diina Harargeeti. Arra Soomaleen ummata Harargee bakka inni qotatutti buqqisaa jirti. Qotee bulaa dhuftee ajjeesaa jirti. Ilmaan Soomalee tanu keessa dhalatte tanaadhaan Soomalee abbaan Oromoo ta abbaan Oromoo haadhaan Soomalee Harargee fakkaattee maqaa Harargee himattu. Sigale akka nuti gartee ummata keenyaa tokkummaan sagaleen taane as keessa ribxeeti maqaa loqoda Harargeetiin nama arrabsitee maqaa Harargeetiin namoota waliin naqaa jirti jechuudha. Warri naannoo biroo dhimma mataa isaaniiti yoo gosummaa oofan. Harargeerraa gosummaan hin bireeddan dhugaan isinii. Gosummaa oofuun mallattoo wallaalummaati, mallattoo doofummaati. Gosa fi baruun kabajuun jaalachuun kabaja. Garuu gosa fiitiin dhaadatteetti nama diiguun gosa tiyyaan namaa olii jechuun qaaniidha. Qaaniidha. Jarrinuu gosummaa yaanii maarreen gosummaa yaanii dhimma isaaniiti. Sigale gosummaa yaanee dhiisii tokkummaa yaaneetu injifachuu dadhabnee jirra. Nuti Harargee takka beekna. Harargee amma durriyyeen gartee TikTok irratti addanuu fuutu tan gosummaan nu ooftu tana hin beeknu jechuudha. Waalaikum salaam jaal Muhammad. Hin beeknu jechuudha. Harargee takka beekna nuti. Nuti magaalaa guddoo hin qabnu bara. Hin qaanfattanii. Gaafa akka namatti magaalaa guddoo harkanne
akka ummata biyya birootti naannoo birootti gartee waan keenya daldalachuu dandeenye kaadireef kaabinee kana gartee dammayfannee harka kanurraa ol qaban irra caalaan badduun kaadireedhaaf Harargee akka taate beektu isa ta qorqorroo buqqaasisiiftee nama gurgursiiftu kaadiree Harargee akka taate beektu digale saniifu osoon kana keessa jirru gosummaa fi gandummaan ka wal qoodu I think namni sun diina Harargee na fakkaatti jechuudha arras sirna kana caalaa namni akka Harargee sirna kana miidhamee jiru dhugaan jala mureesiif diinagdee kees zero si harkaa deebisa tokkummaa kee zero si harkaa deebisa qabeenya kee guutuu akkatti fayyadamne zero si godha sangubbarraan gibira naannoon biroo takkan kafalle fidanii Harargee irra kaan namni ka sirna qaalicha shayxaanaa kanatti shayxaanticha kanatti Harargee miidha injiru jechuudha warroottan abbootiin qabeenyaa bitattee Harargee fakkaatanii Harargee keessa yaa'an lafa arsee bulaan kun beeka kan mootummaan bitattee fi kan abbaan qabeenyaa bitatee adda jira jechuudha soosan an irra laalu dantaa garaasaa dantaa kuuliisa akkuma nan kuuliiti yadalagadhu inni faarsee ilmaan isaa guddifachuu jira jechuudha sigale kana jala deemtee immoo yoo ati wal qoodde siitu itti gaafatamaa tana ajandaa if danda'e ganaadhaan itti deebi'a ambar waa'ee murtii guutoo dheengaddaan dubbadhe doofummaan osoo bifa qabaattee murtii guutoo fi Fayyisaa Leellisaa fakkaattii kitaabul jismirraa isiniin hin jenne doofummaan osoo bifa qabaatte Fayyisaa Leellisaatii fi murtii guutoo fakkaattiin isiniin jee sigale saniifu isin mee suutaas ja'a hin dammayneefiifuu deebitanii raftan waan dammaytan isinitti hoggii nama arrabsitan hoggii bakka hunda hayyoota xiqqee